Hicciti Ameerikaa fi Kanaadaa yoo amma sinitti hime hin amantan garuu dhaga'uun keessan dirqama. Mee warri Ameerikaa deemu, Kanaadaa deemu, Ameerikaa deemu, Kanaadaa deemu jettanii of dhiphistan. Osoon Kanaadaa deeme, osoon Ameerikaa deeme jettanii warri of dhiphistan dhugaa waaqa. Sirreessi sinitti hima. Garuu hin amantanii beekuun keessan dirqama jechuudha. Anuu duraan Ameerikaa yeroo jedhan Kanaadaa yeroo jedhanii maal jedhama jannata sabiyya lafarraan se'a. Jannata sabiyya lafarraan se'a. Garuu biyya lafaa kamirrayyuu jannanni hin jiru. Biyyi lafaa biyyuma lafaatti. Rakkinni rakkinuma iddoo kamittuu jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'ee tokko jirtu. Nagaa keessanii baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Egaa dhaggeeffachuu qabdu yeroo baay'ee Kanaadaa deemu, Ameerikaa deemuun kun birqii ta'a jechuudha namootatti. Garuu hamma gaafa dhaqxe keessa seentutti wanti kamuu gaafa dhaqxe keessa seentu hamma alaan dhageessu siin ta'u jechuudha. Bara duratti bara dur jechuudha biyya arabaa kana hin naqiini wayyoo todhaquu baattee baay'ee nama dadhabsiisa nama dhukkubaa hin dandeessu hojii isaa achumatti hojjetadhume achumatti baradhume yeroo nuun jedha warri nu dura deeman obboloonni keenya lakki dhaquun qaba arguun qaba isa namni argate argachuun qaba isaanuu birrii argatan isaanuu mana ijaarrata jennamti hundi keenya kan akkasiin jenne hin jiru ana dabalatee jechuudha. Gaafa dhaqxe keessa xalliq jette garuu akka sana miti jechuudha. Akka argite sana miti, akka ilaalte sana miti, akka dhageesse sana miti. Sitti jabaachuu danda'a, sitti ulfaachuu danda'a, si dhukkubsuu danda'a, biyyi isaa sitti ulfaachuu danda'a, si ta'uu dhiisuu danda'a. Akkasuma jechuudha. Biyyoonni kaanis akkuma kana. Garuu maal beektaa miidiyaa irratti wanti nama shawwadu yeroo baay'ee isaanii daqiiqaamatti viidiyoo hojjetan sana qofa agarsiisu yerootti konkolaataa keessa ta'an qofa agarsiisu sakaan jireenya isaanii abadan hin agarsiisan. Ani garuu maalan arge seetanii waan baay'ee waanan arge kanaan durallee argaa turre asinii qooda dhugaa waaqa baay'ee jechuun akkasiin biyyoota kana hin abdanne yookaas dhaquun qaba maleettanii of hin dhiphisneefis fayyada jechuudha. Iddoo mati jirtu sanatti jabaannaan hojjennaan Ameerikaa ta'uu danda'a, Ameerikaatii ol ta'uu danda'a, Kanaadaati ol ta'uu si danda'a. Ni guddaan immoo ati hojii hojjettu qabaattee nagaa qabaannaan dhuguma siin jedha. Waanumti biyyoota kan si hawwisiisu hin jiru jechuudha. Anu dur baay'een hawwaa, baay'een barbaada dhugaa waaqa. Waan isin dhibu diivii guutuudhaan waan garaagaraatiin nan hawwa garuu nan barbaada garuu diivii mal diiviin bilaashamni diivii iyyuu guutuan. Guutee sin beeku. Waa'ee diivii illee isinitti haasa'an ture kanaan dura. Garuu guutuun barbaada hin guutummooti guutuun barbaada maaliif baay'een hin dhagaaga waan biyya sanaa jechuudha. Kanaafuu qilleensumti biyya keenyaa kunillee akka inni nagaa qabu addadha qilleensi biyya keenyaa jechuudha. Qorra isaan jettu ho'a isaan jettu ismuuzii matee waggaa guutuu akkanumatti lasas jettee jiraatta jechuudha. Cabbii ta'ee isnoowuu ta'ee hin jettu hinoo hin jettu wal qixxaataa dhugaa waaqa akka qilleensa Itoophiyaa eessayyuu hin jiru jechuudha. Egaa gara dhufee isinitti himaa bara duraa jechuudha waggaa 5 dura 6 dura biyya arabaatti maalan dhageessetanii mucaan ittiin mucaama ollaatidha mucaa wal faana barannedhas ollaadhallee kutaan keenyallee tokko dhugaa waaqa namoonni tokko beekuu dandeessu ta'ama milikkitootaan dubbadhuudhaan warreen iddoo biyya keenya taatan beekuu dandeessu. Mucaan sun ollaa keenyadha. Manni isaanii manni keenyayyuu tokkumadha. Mana isaaniitti hojii hojjetan mana zayitii daakan qabu nu bukkeedha. Zayitii kan daakuuf coo qabu. Achuma biratti illee magaazana midhaanii qabu. Qabeenyallee qabu isaan sirriitti jechuudha. Garuu manni jireenya isaanii xiqqoo iddoon sunis fagoon jedhamu daqiiqaa 3-2dha. Egaa mucaa sanaa kutaa 12 yeroo xumurtu maal gootee kaadhimaa qabdii cidha godhatte. Kaadhimaa waan qabduu fi cidha godhattee kaadhimaa ishee Ameerikaa jiraata. Ameerikaadhaa dhufee kaadhimaa ishee ture dura cidha godhatee fudhate. Booda anaaf naa bilbilti dhugaa waaqachuu amma kutaa 12tti wal faana barannee mucaa faanasii ollummaadhaan illee baay'ee walitti dhiyaan. Biyya arbaa yeroo hin jirullee naa bilbilti akka sa'aatii biyya akkuma sa'aatii keenyaatti jechuudha gara magriiba faa kana naa bilbilti jechuudha. Naa bilbilti mucaa musliimadha. Egaa na faana haasofti waa'ee Ameerikaa kana
nafaanaa softe akkama Ameerikaanii minaamin jedhaanii Ameerikaanii an Ameerikaa waan isaa hin beeku akka maqaatti malee jette maaliif ennaan ani nan dhufee iddootti gallu gaa wantichi baay'ee guddaadha mitiire hinsaa san irratti gaggalan baay'ee guddaadha miti iddoo kan isaanii hin seenu isa kan isaanii mana kan isaanii ta'e sanan seenu gaafa bahan hin bahu sanuu isatu ufee gadi na baasa isatu ol na gasha malee waan tokko ani hin beeku jette ilaalaa gasheen ijoolleedhas akkanumatti isatu fudhatee manaa kan baasu isaa manatti kan ol deebisu isaa waanuma tokko bakka maatii baay'ee qabu isaan dhugaa dubbachuudhaa fi musliima isiniin jedheera abbaan isaanii haadha manaa lama qabu ijoolleen isaanii isaan tokko haadha tokko guddisa akkas ijoollee bolaallee baay'ee qabdi maatii keessa baate deemte gaa manni isaanii iddoo sanatti illee lafa gabaadha gabaanni tokko lafa isaanii gabaanni tokko safara keenyadha ijoolleen amma biyya ijaajjii beektan beekuu dandeessu safarri isaanii gabaa roobi lafa gabaatti ilaala iddoo sanallee suuqii qabu suuqii sanallee hojjetti yeroo tokko ilaali gaa nama hamma kana keessa maatii keessa bahee namni yeroo dhaqee shiggaa tokko keessa taa'u hamma hojiidhaa galutti amma ni dhufutti hamma ulfaata naafayyuu baay'ee tokko ulfaata achi maatii keessaa baatee dhufte asitti baruuni mana cufaa keessa teessaa gara fuulduraa hin beeku malee jettee dhugaa yeroo sana akkas nattaasofti tokko dhaga ani biyya Saawudiidhaa dhufee ergasii nafaana inaasofne dura iimoodhaan na dubbisti turte ergasii illee dubbisee hin beeku dhugaa waaqa ammallee too viidiyoo kana argitee na dubbiste dhugaa natti tola otoo na dubbisteeti jechuudha dubbiin afaanii kan biraamoo obboleettii madaamii dhugaa waaqa sirreessi isinitti maan jiraan isa namni Ameerikaa Kanaadaa of dhiphisee of bakka isa ala jireenyitti waan hin jirretti fakkaatuufan viidiyoo kana isin hojjedha isinis yeroo baay'ee Kanaadaa kana deemna jettanii birriillee warri baastan seera ala deemuu danda'ama jedhamee dallaalaadhaan jedhamee birriillee warri nyaatamtan jirtu akkasuma tiktookidhaan namoonni tokko karaa salphaa jedhee kan beeksisuufaa jira ijoolleen birrii nama nyaatanii idduma jirtanitti akkasiin jabaattan dhugaa idduma jirtan waaqni Kanaadaa sinaaf haa godhu jechuun maqicha jechuudha idduma jirtanii nagaa siniif haa kennu hojii siniif haa kennu kalas maal mootummaa waaqaatti iddoon sun gaafa lubbuun fi foon keenya walirraa ba'e mootummaa waaqayyoo hin dhaalla warri amannee jechuudha kanaafuu obboleettii madaamii siniin jedha dhugaa waaqa isheen abbaa manaa ishii Ameerikaa jiraata booda ulfataatee inni dursee deeme amma mucaan ishii zeegaa akka ta'uuf lammummaa Ameerikaa akka argatuu fi Ameerikaa sana deemtee qobaa ishii deesse dhugaa waaqa jiru kaa isa jirarree namni isa bichaatu jira deessee mucaa ishii deessee ji'a tokkoon guunne hin dhufte jechuudha dhuftee takka mootu turtee maal jettee innaa sana da'uudhaaf dhaqxe malee jiraachuu miti takka teessee immoo ammas deebitee dhaqxe achi jiraata achi hojjeta waan ta'eef achi dhaqxee amma immoo gara ji'a 5 ni teessee xaxattee waan qabdu xaxattee dhufte maal madaamnatti himti obboleettiin koo Ameerikaa ishee oftee lammatan deebi'u jette maaliif ennaan baay'ee nama dhiphisa biyyi suni anaan na dhiphisee nattiin tollee namni jiru akka asii naman argadhu nama asii amma fakkeenyaaf biyya ishiiti haatti jirti obboloonni jiru hiriyoonni jiru maaliin jira kana wal kee deemaa oolu wal faana maali warri namni akkas bare immoo biyya sana yoo dhaqe dipireeshinii sammuu isaan dhiphata jechuudha gammachuun argatu jechuudha kanaaf lammatan dhaqu yoo isaa danda'ame as dhufaa gara Riyaaditti akka nuuf godhuudha malee ani barbaadutte xaxattee hin dhuftuure ana bakka yeroo yaadu Ameerikaanii maaniin Ameerikaan nama dhiphisa jechuudha akka maqaa isaa miti immoo maaniin rakkoon Ameerikaa jedhee dhugumayyuu isheenoo hamma turtee dirsa faana wal caqacaqanii maal jedhanii gara Riyaaditti akka inni dhufu Riyaad irratti galee fi jechuudha Riyaad irra naanni galu dhaqxee achitti galte achi amma yeroo barbaadde dhufte biyya ishiiti jechuudha argitanii kun waan sirriitti beekuudha jechuudha dhugaa waaqa waan Ameerikaadhaaf garaa simkutu bakka waa tokko dhugaa waaqa inni kan biraa Kanaadaa immoo maalan argiseetanii
yeroo baay'ee namoonni Kanaadaa jiranii biyyuma kamiyyuu hojii hojjetan hin agarsiisan. Eessatti argitanii beektu? Hojii hojjetu kan agarsiisu miskiinni biyyoota Arabaa qofadha. Kan of hin guddisne, kan of hin oskine, shinti beetii qaarti yoo ta'e shinti beetii too'ictu kan viidiyoo waraabdu footoo of kaastu, istaawutii yoo ta'e nyaata qopheessiti yoo ta'e ijoollee kunuunsiti yoo ta'e kan viidiyoo waraabu kan hojii ishii hunda iftoomina an kanan hojjedha jettee agarsiistu ijoollee biyya Arabaa qofadha. Dhugaa Waaqa dhiiras dhalaadhaanis dhiiris horii re'ee eegataana reessaa agarsiisa. Gaalisaa hin agar gooda barahaa jiru sana waraaba mazra'aa waraaba kalas biyya Arabaa waan jiru argaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf waan hojjetamu beekaa jechuudha. Too dhaqne ta'eyyuu amma akka miidiyaatti argeera jechuudha. Biyyoonni kaan garuu meesin argitanii beektu biyyoota kaan warra deeme waan hojjetan siniin agarsiisan hin du'u malee ofii viidiitti daqiiqaa tokko kan sakandii 40 taatu itti du'anii obbareechanii ufaniitu viidiyoo waraabanii cillixxa bakka kana argitu. Yoo laayifii ta'e immoo sa'aatii riba isaanii irraa kutanii laayifii seenuu, laayifii yoo seenu ta'e gastii seenuu ta'e sa'aatii riba isaanii irraa kutanii sanuu immoo kaaniin isaanii viidiyoodhaan seenanii waan hojjetan hin agarsiisan. Yeroo tokko gaa maaltu argame maqaan isaa eenyudha? Sirba kan sirbu nama beekamaadhallee Daawit eenyu akka ta'e hin beeku sin beekuu dandeessu maqaan isaa Daawit eenyu jedhama? Daawitee jedhama. Cabbiidha yeroon isaa baay'ee cabbiidha. Wanti oofa tiraaktarii ta'e waan akkasii maal jedhamanne waan akkasii warra meeshaa hojii akkanaa konkolaataa hojii akkanaa oofaa cabbii akkamiiti waan uffate ofirra tuttuuleera kana hojjennee jiraanna jedheetu viidiyoo waraabe. Namoonni baay'een maal jedhan seetan achi jiratti waraabuun qabdu waan hojjettu of agarsiisuun qabdu waan hojjettu abadan sakiir ta'uu qabaa jedhanii achi jiratti koomantii barreessu. Tokko lammata immoo mucaa dhiyoo kana Kanaadaa deeme maalidha wanti irra Suudaan maalidha Keeniyaarra Keeniyaa Naayiroobiidha mucaa yeroo darbee Kanaadaa deeme beektu seenee yuutuubarradha yuutuubii guddaa qabu haadha manaaf abbaa manaa ta'anii hojjetanii mucaan suni eengadduma kana waan hojjetu waraabee gadhiise waan akka kaampaanii natti fakkaata. Waan achi keessaa hin qulqulleessan xaraga jechuudha. Kosii baay'ee waan akkasii waan baqa weestii waan ta'e wanta wasaka garaagaraa xaragaa waan argee godhatee rakka asii yeroo namoonni daandii qulqulleessan illee waan argee ofitti godhanii qulqulleessan akka kanatti hojjeta. Viidiyoo kana waraabee gadhiisee namni baay'een achi jalatti hinne jechuudha. Riilii kun Kanaadaadha jedhe namni baay'ee jechuudha. Kanaadaadha kan jedhe namni baay'een Kanaadaadha jedhe namni baay'een dhuguma jechuudha. Kanaadaa yeroo deemtetti zinnixxettee kosiis waan hin xaragne humaas waan baqa waan nama akkasii waan hin hojjenne baqa manatsarii kaawwattee karabaataa kaawwattee akkuma sitti bareedetti ooltee kan galtu wayi namatti fakkaata. Dhugaa Waaqa garuu miti. Kanaaf yeroo baay'ee namoota biyyoota gurguddaa kana dhaqanii hojii hojjetan abadan sinittiin agarsiisan sinii waraaban bakka hojichi akkas waan ta'eef akka maqaa biyyichaa hojiin hojjetamu tokko miti. Lammaffaan immoo baay'ee biyyichi baay'ee nama dhiphisa sammuuyyuu nama dhiphisa dipireeshinii faa namatti naqa. Dhugaa Waaqa namoonni baay'ee gurguddaan Ameerikaa faa jijjiiratan yeroo haasa'an gara biyyaa faa dhufanii kana himatu jechuudha. Walumaa galatti maal jechuu barbaade lafa jirtanitti dhugaa Waaqa lafa jirtan sun nagaa sinii kenneera taanaan gammachuu sinii qaba taanaan galii sinii qaba taanaan kana sadan qabaannaan dhuguman sinii waanuma biyyoota kaan yaaddaniif hin qabaatina. Dhugaa Waaqa waanuma biyyoota kaan yaaddaniif hin qabaatina tokko yookaan inni kaan waan garaagaraatiin deema baqa deema siyaasa deema waan baay'eedha warri deeman isaan kun furmaatan qaban filannoo dhabaniif deemu baqataniif warri deeman baay'ee jiru isaan kana garuu hojiidhaaf anaqeen achitti hojjedha anaqee maal ta'a jedhee namni dhiphachuu hin qabu. Dhugaa Waaqa biyyoota sana deeme kan biraa kanan irraanfadhe soorii kana irraanfachuu hin qabu jecha kan mucaa tokko mucaa manuun beeknudha diiviin baheefi dhugaa Waaqa mucaa nuun beeknudha garuma maatii keenyaatti beekna sirriitti diiviin baheefi jenna maal jedha seetanii
namni keenya namuma keenya keessaa tokko maayidha seetanii GVB fenna maal taaree sittis qansiraa hojjeta achittis dhaqee qansiraa masaa hojjetu isuma sitti qansiraa hojjetu achittis dhaqee qansiraa hojjeta akkamta Ameerikaan qansiraa jettanna iccitiinsa kanumadha namattiin himu malee keessa yoo galte malee argitu malee qansiraa umadha hin jedhu seetanii qansiraa umadha.